ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtanii baga gammaddanii har'ammoo waan ajaa'ibaa tokko waan imbaasiin Saudi Arabiyaa maxxanseedha jechuudha yeroo ammaa kanatti Facebook irratti egaa seentaniitti illee ilaaluu dandeessu yeroo ammaa kanatti wanta aaraa mootummaan Saudi baaseedha jechuudha. Ashamaa harka fuunii hordoftoota kabajamtoota channel YouTube kada jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessaniif haa baay'eetu jecha. Egaa innis maal seetanii yeroo ammaa kanatti akka qofaa kontiraata waggaa 2 farramtee hanga kontiraata waggaa 2 fixattutti jijjiirachuu hin dandeessu kan jedhutu jira jechuudha. Egaa amma waggaa tokko teechee ji'a tokko teechee waggaa 2 teechee waggaa tokko amma barbaadde teechee kontiraan hin jiru. Akka seerri mootummaan amma baasetti jechuudha. Kontiraata kan jedhamu dhaggeeffattanoo ta'e warreen dhaggeeffatanii kontiraanni hin jiru. Yeroo barbaadan yoo waan tokko sinirra ga'e deemtanii biirootti deebitanii jijjiirachuu dandeessu kan jedhu seera baasee jira jechuudha. Egaa isa ilaallatee yeroo baay'ee kontiraata kee xumurtu malee mana kanaan baatu jedhanii gaafa sarratanyaa takka itti kaatee yookiin immoo akkuma qofaa kontiraatan furmaatu jira mitiire furmaan hanga waggaa 2tti hin deemu kan jedhu farramamee jira. Garuu immoo isa mootummaan maal godhee furmaa sun afeetii jira. Yoo barbaadde waggaa tokko teessee yoo barbaadde galuu barbaadde akka fiqaada keetitti kontiraata kan jedhamu hojjetaa ta'ee hojjisiisaa ta'ee waan akkasii hin jiru kan jedhu seera baasetii jira jechuudha. Kanaaf kanammoo eessaa argattu gara imbaasii Facebook isaaniitirraa jechuudha. Warreen dubbistan warreen argitanis argitanii warreen hin argines immoo dubbisuu dandeessu isiniin jedha. Imbaasii Saudi Arabiyaa kan jedhu alaabaa Itoophiyaatii fi kan Saudi ofirraa qaba jechuudha. እና yeroo baay'ee miidiyaan isaanii achi hin maxxansa. Wantoota mootummaan baasee yeroo baay'ee achi ni argattu jechuudha. Yoo barbaadan Facebook isaanii isiniif maxxansa. Seerri amma bahe isa kanaadha isiniin jechuu jaalladha. Baay'ee das nama jedha. Egaa akka duraatii miti ni beektu Saudi keessatti rakkina jiru. Kanaafiyyuu kanaadha jechuudha. Kanaaf warreen kontiraata keenya yoom xumurannaa jettanii asaaba keessa jirtanii yoom xumuranne yeroo barbaadan waggaa tokko teessanii ji'a teessanii deemtanii ani mootummaatu baasee amma fakkeenyaaf warreen aaraa nama dhaqan kuni furmaasan yeroo farramsiisanii jechuudha. Amma gaafa bilbilattanii gara imbaasiitiin illee bilbilattanii akkanatti galuun barbaada yookiin jijjiirachuun barbaada gaafa jettan dirqama jechuudha. Sodaa tokko malee amma fakkeenyaaf afaan amma baratanitti naannoo ji'a 6titti ji'a 8 waan akkasii hojjette manni soosiin ta'uu taanaan jijjiirachuu mirga qabdaa jechuudha. Akka qofaasanii kontiraata hanga waggaa 2tti hanga xumurtutti taa'uun dirqama kan jedhu hin jiru. Mootummaatu baasee jechuudha waan ta'eef Saudi Arabiyaa qofaaf biyyoota biraa osoo hin taane warroota Saudi jiraniif jechuudha. Seerri kun kan ba'e kanaafiyyuu ijoolleen keenya warreen hordoftan ni hordoftu ni beektu ni dhageessu. Warreen hin beekne immoo garuu barbaachisaadha beektanii haala ijoolleen paaspoortii fa'aa addasiifattanii achirraan imbaasiin gaafa isinii maxxansu achirraan isinii maxxansaa jechuudha. Achirraan irree ilaaluu dandeessu wantoota adda addaa wanta isaan dabarsan seera Saudi achirraa dubbifattu jechuudha. Yeroo hundaa warreen hin beekne barreeffama komentii naa godhaa isiniif warreen isaa hin hordofne jechuudha. Linkii isaanii yookiin immoo maqaa isaanii guutuu isiniif maxxansaa jechuudha. Dhaqxanii wanta barbaadan achirratti warreen paaspoortii addasiifattanii miila darbee
paaspoortiin warreen kennatan inturee kan jedhu tokkotu dhagahame garuu amma warreen paaspoortii isaa addasiifatan maqaan illee ba'eetii jira achirraa ilaallattu jechuudha yeroo baay'ee paaspoortii amma hin bilbilan bakka hundattuu jechuudha amma Dubaayittis gaafa paaspoortii asaddasuudhaaf geessitan isaan gara miidiyaa isaaniitiin maxxansu malee paaspoortiin dhufee jedhanii isiniin bilbilanii jechuudha situu maal godhaa maqaa keechira barbaaddate akkasitti paaspoortii kee dhaqee fudhata malee isaan siin bilbilan. Ani amma fakkeenyaaf yeroo duraa beektee miidiyaa kana hin hordofu miidiyaa asii jechuudha kan Dubaayii kana paaspoortiin ture baqa akka ji'a lama waan akkasii ture ani isaan hin hordofu ture achi ijoollee baay'een akkanatti jedheen gaafadhe dhaqee feesbuuk isaanii irratti dhaqee ilaaladhu malee isaan siin bilbilanii naan jedhanii so achumaan dhaqee waan ilaalu paaspoortiin qaata dhufe kanaafuu achirratti anas yochuun bilbileef nama baay'ee waan keessummeessaniif biizii ta'uu siin deebisa silkicha bilbilicha jechuudha garuu achirraa miidiyaarraa dhaqxee maqaan kee kan amma fakkeenyaaf kan ji'a kanaa yoo ta'e kan ji'a sanii yoo dhufe maxxansuu jechuudha achirraa laalatta malee isaan gara biraatti silkicirraan kaasan kanaafuu yoo ammas warreen Saawudii jirtan akkasitti laallachuu dandeessu wanta aaraa isaan gadi lakkisan achirraa hordofuu dandeessu waa'ee qaamaa waa'ee paaspoortii wantoota kana sin barbaachisa waan ta'eef achirraa ilaallachuu dandeessu siniin jedha so waan akkasiitii egaa seerri amma ba'e immoo waan baay'ee namatti toluudha maaliif isaanirree akkas saraatanyaa itti irratti caffaruun hin jiru akka duraanii sanii jechuudha hanga barbaaddite jechee akkuma kun namoota ala hojjetan sanitti deemuudhaan mirga qabda waan ta'eef kanaafiyyuu waan akkasiiti siniin jedha akka durii irratti caffaruu akka durii oggaa dirqama nuggaa afuriin gaafa mallatteessu amma oggaa afur fixutti hin deemtu kanaaf waan akkasiiti jira yeroo barbaadanitti jirachuu dandeessu siniin jedha so waan hunda caalammoo warreen Saawudii jirtan miidiyaa isaanii hordoftanii gaariidha jedheetii yaada maaliif wanta ta'e achirraa ni argattu waan ta'eef warreen nagaafattanillee hin jirtu waa'ee paaspoortii kana waan adda addaa waa'ee qaamaa waan akkasii achirraa argattu jechuudha warreen namni dubbisaa beekne hin jiru achirraa barreeffama baay'isanii isaanuyyuu akkasinii galutti akka namaa galutti waa'ee paaspoortii waa'ee qaamaa kana sirriitti barreeffama dheeraa kan barreessanidha jechuudha kanaaf achirraa sirriitti argachuu dandeessu jechuudha miidiyaa isaanii hordoftanii gaarii ta'yaadha naa kanaafuyyuu warreen miidiyaa isaanii hin qabnu nu maxxansii jettan feesbuuk isaanii maqaa wajjiniin koomentii jalatti isiniif maxxansaa yookaan immoo liinkii isaanii isiniif ergaa achirra dhaqxanii argachuu dandeessu isiniin jedha innaa waan akkasiitii sirrii amma ba'e immoo baay'ee das nama jedha dhugaa dubbachuuf hedduu natti tole ana akka duriitii miti anam haala ammaa kanaan baay'ee namatti kan toluudha jechuudha innaa waan akkasiitii baga gammaddanii እንግዲህ እየቸፍ ዋግኒ ጅራ ሳኒ እና ዋና ከሲቲ